Waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Hedduun gammade. Maaliif jennaan haati tuni mana keessa jiraattu dhabdee oliif gadi deemaa isa keessattuu doorsisaatii kan isheen jiraachaatii turte jechuudha. Har'a garuu gama tokkoon gadi ciistee hirriba gaarii rafaa akka bultuu fi kinoo manni kennameefii jira jechuudha. Dhugaa hedduun gammade. Harka fuudhee jaalatamtoota hordoftoota keenya jirtu fayyaa keessanii baga nagaa taatan isiniin jecha. Egaa baay'ee nama gammachiisa. Egaa tokko yoo dhaban tokkotti immoo yoo hirkatan hedduu tokko namatti tola. Egaa haati Heevanii akkuma beekamu samoona darbee yookaan guyyoota darban kana keessatti imimmaan ishii miidiyaa kanarra deemee nullee nu boochisaa, garaa nu raasaa, haadholiis garaa raasaa, abbooliis garaa nyaachaa haaluma kanaan turte. Amma immoo tukinoo manni kennamee fi hirriba gaarii akka raftu mana kiraa keessa isa achi zooruu akka dhiistu manni kennamee fi haala gaariidhaan akka jiraattu haalli mijatee fi mana bareedaa Aadde Adaanech Abeebee dhugaa baay'ee kan nama gammachiisu jechuudha. Kutaalee hirribaa kan seeraan qabu, saalonii kan qabu, mana fincaanii kan qabu, iddoo itti dhiqannaa kan qabu, hara galfiidhaan kan teessu jechuudha. Kiraan kaffalaa, kiraan natti gahee hin jettu hojjetattee akka barbaaddetti jiraachuu akka dandeessutti jechuudha. Egaa baguma kanaanuyyuu imimmaan ishee irraa dhiqame jiraachuun yaaddoo itti hin ta'u jechuudha. Hagana kan imimmaan ishii furmaata argate Waaqayyoon dhugaa daa'ima ishiitillee jalaa hin dhoksin. Waaqayyoon imimmaan ishiitillee haala kanaan gama tokkoon irraa haqeera. Gama mucayyoo ishiitinis immoo firdiin dhugaa itti faradamee abbichi daa'ima ishee miidhellee firdii gaarii akka argatu Waaqayyo biraa abdii qabna. Hundumaa kan raawwatu Waaqayyoodha. Waaqayyoon immoo namarra bulee waan gaarii raawwata. Dhugaa baay'ee tokko kan nama gammachiisu argee akka waan koo ta'een gammadee jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa. Kana arguuttu dhugaa imimmaan ishii sun baguma iddoo argate. Boo'ichi ishiin gaafsan boochi baguma iddoo argate. Kan isaan doorsisan warri abbaa qabeenyaa nama ishii doorsisanii bakka ishiin jirtutti bakka ishiin kireeffattee jirtutti ishii barbaadanii mana isaanii illee ishii ari'anii har'as immoo bakka jiraattu dhabde olii gadi deemaa kan turte waggaa tokkoof dhugaa dubartii cimtuu akka ishii hin argine jechuudha. Dhugaa eenyutuyyuu kophaa ofii haga kana hunda daa'ima ofiitiif jechuudha. Falmii guddaa keessa tura jechuudha. Osoo tokkooti dhiisii eega boqatte maal sii godha amma booda kan jiruu fi taa'i malee kan darbitee jirti jedhanii namoonni baay'een jechuudha. Birriidhaniini yookaan maallaqaanii sossobanii gatteechisuufinillee yaalan garuu immoo haati kuni garaan dhalaa teechisuu hin dandeenye. Garaan dhalaa teechisuu waan hin dandeenyeef ilmoo koo ani birriidhaan hin jijjiiru. Ilmoo koo dhugaa ishee barbaaduuf hin qaba. Ilmoo koo kan miidhe kan ajjeese haala uneetaa hin beekamne uneetaa nama gaddisiisuun ilmoo koo kan addunyaa kanarra akka ishiin hin jiraanne godhe firdii dhugaa itti faradamuu qaba. Adabbiin dhugaa itti kennamuu qaba. Ani maallaqa sin barbaadu akkanumatti mana sin barbaadu olii gadi deemee dhugaa daa'ima kiyyaa barbaaduun qaba jettee haala kanaan waggaa tokko guutuu imimmaan ishii lolaasaa garaa ishii hidhattee beela'aa dheebochaa haadha jechuun haadha akkanaati. Dhugaa haadha akkanaati. Dhugumaatti haati tuni goota dhugaan isiniin jedha. Osoo tokkooti namni tokko bira hin jiru, zariin tokko bira hin jiru, abbaan manaatii fi ishiin wal bakka tokko hin jiranii kana hunda osoo hancufa itti tufanu, osoo mootuu ishii tuffatanu, akka sareetitti osoo ishii ilaalanu, maallaqaan osoo itti bitamanu haala kanaan dandeessee waggaa kana guutuu turtee har'a garuu boqonnaa imimmaan ishii, firii imimmaan ishii, firii deemsa ishii, firii godaansa ishii asiif achii mana argattee bakka raftu
Dhugaa bakka oolanirra bakka bulantu caalaa jedha Oromoon. Maaliifi guyyaa bakka barbaaddee oolti. Aarirra isaa ooltu. Iddoo garagaraa iddoo si gammachiisus ooli. Iddoo si aarsus ooli. Galgalammoo yoo galtuu mana keetti gaafa galtu hirriiba gaarii yoo hin qabaatini rakkoodha. Garuu himmootu ishiin amma hirriiba gaarii akka raftee bultuufi haala kanaan badhaasa guddaa kanaa bakkuma hirriibatu namni argachuun gaariidha. Daa'ima ishii nagaadhaan abbaa nama bira godhattee nagaadhaan baatee akka galtu nagaadhaan hojjetattee jireenya boruutiif akka of qopheessitu jireenya ishii keessatti akka abdii hin kutanne borus akka deessee bakka heevan kana nuuf buustu firii kan godhan dhugaa galata rabbii jechuudha. Galata waaqa kuni dhimma namummaati, dhimma zarummaati miti, dhimma namummaati. Hundumtuu gaafa rakkate gargaarsa haala kanaa yoo argate nama gammachiisa. Hundumtuu yoo boo'e haala kanaan firii imimmaan isaa yoo argate nama gammachiisa jechuudha. Dhugumatti jechuudha baay'een gammade. Warri akka koo gammaddanis hin dhabamtan. Egaa namni haadha kanaaf hin gammanne seexana yoo ta'e malee namni hin jira natti fakkaatu. Maaliifi keessattuu dubartoonni haadholeen warri deenyee qabnu warri daheetis hin qabaanne boru akkamittiin jiraadha kan jedhu kun jabina guddaa akka ta'u jechuudha. Maaliif jennaan tokkoffaa irratti haati hammam ilmoo ishiitiif gatii kaffalti. Haati hammam gatii kaffalti kan jedhu ani baradheen jira mataan koo jechuudha. Ilmoon ofii maalumaanuu akka hin jijjiiramne, ilmoon ofii eenyumaanuu akka hin jijjiiramne ishiirraa hubadheen jira jechuudha. Dhugumatti jechuudha. Eenyu kophaa ofii dubartii ta'ee hamma kana hunda dhiiga daa'ima ishii barbaaduuf dhugaa daa'ima ishii firdii dhugaa kennusiisuudhaaf haga kana hunda oliif gadi kan joorte haati tuni dhugaa fakkeenya guddaa anaaf taatee jirti jechuudha. Baga gammaddan hundi keessanuu warri boossaniif warri mootuu dhiphattanii fi firdiin dhugaa namicha sanittis kennamuu qaba jettan firdii dhugaa waaqayyoon isatti haa faradu. Namni yoo faraduu baate waaqayyoon farada abbaan firdii dhugaa. Akkasiin isiniin jira hordoftoota kiyyaa haasaa isiitti dheeresseetiin jira. Galatooma ulfaadhaa waan nu daawwattanii fi gammannee baga gammaddanii. Haaluma kanaan imimmaan haadholii keenyaa haa xaragamu jechuun hin barbaada jechuudha. Adde Adaanech Abeebee haawwoliin keenya gaa'eedha bakkuma garagaraa itti kufanii jiru, bakkuma garagaraa itti dhokatanii jiru. Akkanatti haawwolee ijoollee faana daa'imman faana ari'amanii rakkatan kana osoo bira dhaabbatanii hedduu gaariidha. Egaa kuni waan jabina guddaa namaaf ta'uudha. Injedha haaluma kanaan itti fufaa baay'eetu jira namoonni rakkatanii jiranii isaanillee nuuf yaadadha akkuma haadha keenya kana nuuf yaadattanitti isiniin jechuun jaaladha. Horaa bulaa hordoftoota koo.